Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Faanaa Miidiyaa Corporation Televizyinii Faanaa sagantaa afaan Oromoorraatii qophii keenya simboo daawwachaa jirtu. Qophii keenya simboo har'aatiin magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaatedraala Qulqulluu Sillaasee keessatti argamna. Bataskaanni kun seenaa hedduu akka qabudha kan himamu. Naannoo bara 1924 akka hundaa'es ni himama. Seenaan kun maal fakkaata? Gidduu kana immoo yookiin dhiheenya kana haaromfameera. Isas kan ilaallu ta'a. Keessa seenne immoo waan keessa jiru seenaawwan akkamii of keessatti qabata, suuraawwan akkasumas tajaajila amantaa keessatti raawwatamu yookiin adeemsifamu maal fakkaata laata kan isin daawwachiisnu ta'a. Isinis nu waliin turtanii akka daawwattaniif affeerraa keenya kabajaati. Gara keessaa seennu. Nagaa jirtu fayyumaa nagaa galata Rabbii. Faanaarraa isin daawwachuuf yookiin immoo Bataskaana kana daawwachuuf dhufneerra. Baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Baga nagaan eegdanii. Egaa wajjinumaan daawwanna. Walaa seennu. Hayyee. Seenaa hundeeffamaa Bataskaana Kaatedraalii Qulqullittii Sillaasee waan xiqqoo naaf kaasaa. Egaa maa'inni Qulqullittiin Sillaasee Kaatedraalii guddaan kuni kan hundaa'e bara 1924 edda sanaa eegalame ijaarsi isaa barsana eegalame jechaadha. Joddiitti immoo weerarri Xaaliyaanii biyyattii weerarra innaa itti kaasu uummannis mootummaanis Xaaliyaanii ari'uudhaaf biyyaa baasuudhaaf diina waan ta'eef isatti duulan jechaadha. Edda sanaa deebi'aniit bara 1936tti kaatedraala kana ijaarsi isaa xumurame jechaadha. Haala kanatu jira. Innaa ijaaramus egaa bara sana keessatti mootii Haayila Sillaasee turanii isaan egaa kan ijaaranis biyyaaf jedhanii kan wareegaman biyyaa jedhanii kan dhiiga isaanii dhangalaasan biyyaa jedhanii kan lafee isaanii cabaniif akka itti boqatan yommuu boqatan akka itti boqatan yommuu immoo jiran akka itti tajaajilaman ta'eeti hundeeffamni isaa seenaan isaa kanarraa eegala jechaadha. Namoota seenaa gurguddoo yookiin immoo namoota jajjaboo biyyattii sababiin asitti yeroo lubbuudhaan darban boqotaniif kanaafi jechaadha. Kanadha. Egaa maa inni kana adda godhu wanti guddaan kaatedraala kana kaanirraa kan adda godhu tokkoffaa waan sadiidha. Tokkoffaa maa inni turizimii harkisa turizimiidhaaf baay'ee seena qabeessa waan ta'eef turizimii harkisa turizimiidhaan tajaajila biyyattiif ikoonomiidhaaf dinagdeef inni oola jechaadha. Lammaffaan immoo akkuma duraan siin jedhee paatraarikoonni asitti muudamu. Innaa immoo boqotanis asitti wannoon isaanii akkatti ijaarameet akka argitu kanatti haala kanaan asitti boqotu jechaadha. Yommuu boqotanis yommuu muudamanis phaaphaasonni baay'inaan innaa muudaman asitti muudamni isaanis kan ta'u jechaadha. Kanadha. Kana booddee immoo namoonni gurguddaa biyyaaf siyaasaanis yommuu ta'u egaa waan adda addaanis biyyaaf waan guddaa oolaniiru kan jedhamu kan innaa yommuu jedhamu namoonni isaan kunis asitti boqotu jechaadha. Yoo innaa asiin ilaaltu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraa kan ta'an obbo Alamaayyoo Atoomsaan jiru. Asitti warra artistoonni gurguddoonni jiru. Akkas immoo asitti addee Abbabash Goobanaa jiru. Tololtummaadhaan kan beekaman jechaadha. Koloneel Jaagamaa Keelloo duubarra jiru. Koloneel Abdiisaa Agaa jidduu kana jiru. Namoota baay'ee caqasuu numa dandeenya jechaadha. Asitti boqonnaan isaanii asitti ta'e. Isaan kun immoo kan biyyaaf baay'ee hojjetan jechaadha. Oolmaa guddaa kan oolan jechaadha. Kanaafuu kanaaf oolmaan isaa jechaadha. Haala kanaan kan asitti akka boqotan kan ta'u jechaadha. Bataskaana kanaaf haaromsi taasifamee naannoo ji'a lama dura haaromsi isaa xumuramee tajaajila isaa idileetti deebi'eera. Haaromsi maaliif barbaachisee laata? Gaaffii baay'eessa na gaafatte. Haaromsi isaa otoo haaromsifamin yeroo baay'ee ture. Kanaaf immoo jidduu kana immoo akkuma ilaaltu kaatedraalichi baay'ee immoo fa'ee moofummaan isaas akkuma jiru ta'eeti immoo bokkaas gadi yaasuu calqabee
tajaajilaaf itti tajaajilamuuf rakkisaa ta'e jechaadha. Kanaaf akka kaatedraaliin bulchaansaas walitti sassaabamanii mootummaa gaafatameet mootummaanis akka haaromfamu jedheef waan eeyyameef. Hambaa biyyaati yookiin immoo seenaa guddaa biyyattiin qabdu keessaa isa tokkodha. Qorannoo kana keessatti seenaa isaa ganamaa, boca isaa ganamaa akka hin gadhiisneef of eeggannoo akkamiitu taasifame? Egaa maa'inni qorannoo irrattis kanumatu sirriitti mul'ata waan ta'eef warri qoratanis warri ijaarsaafis kontiraaktaroonni innaa dhufaniiti caalbaasii mo'atanii itti galanis kana of eeguun dirqama waan ta'eef abbaan taayitaa hambaawwanii mootummaa dhufeet ilaaleet kontiraaktaroonni inni galee ijaaruus eenyu akka ta'e sirriitti qorateet akkuma jirutti dabalata waan hin qabne haaromsa qofa akka taasifu waliigaltee itti ga'ameet maandisoonni baay'ee arkitektoonni baay'ee akkansiin jedhe duraanuu warra qo'atan keessaas ijaarsa isaas kan hordofan keessaas isaantu ture akkuma isaanitti dhufanii jechaadha. Mootummaan illee akka duubaatti ta'ee inuma hordofa ture. Kanaan haala kanaan akka haaromfame ta'e jechaadha. Kanaafuu akkuma jirutti mootummaa isaa qofa haaromsiisuuf malee dabalata waan hin qabne waan irratti wanta addaas wanti dabalamees hin jiru garuu isuma sana haala gaarii haaromfame kun amma tajaajila kennuu eegaleera. Keessa gallee inuma ilaalla. Eenyutu hojjetame diizaayinii isaa? Egaa akka seenaadhaan beekamutti namoota biyya adda addaarraa dhufantu ijaare ijaarsa sarratti kan hirmaate jechaadha. Isaan keessaa namoota warra Giriik, warra Faransaay, warruma keenyallee namoota baay'eetu Itoophiyaawwan asitti hirmaatee jira. Warra Arman keessumaayyuu halkatti qulqulleessuu kana sirriitti arkitektii isaa ijaarsuu kanatti namoota biyyoota adda addaa kanatu itti hirmaatee jira jechaadha. Fakkiiwwan garaagaraas keessatti ilaalaan jira. Isaanoo eenyu faatiin ka'an laata? Egaa namoonni kanaan dura jiranis ijaara fakkii kaasaniiru. Egaa tokko baay'inaan garuu እጅግ የተከበሩ ሎሬት አፈወርቅ ተክሌን እንሲት hirmaateera jedhameetu beekama. Waan fakkii kaasuu kanarratti akkasi. Hayyemee akka ilaalutti bal'aadha manni namoota meeqa qabatame al tokkotti? Egaa akkuma tajaajila isaatii yeroo baay'inaan egaa tajaajila sirriitti yommuu guutu irri isaas nama qabata. Keessi kunis nama qabata. Egaa hanga kuma tokko waan akkasii qabachuu numa danda'a jechaadha. Teessoo isaatiin qofa otoo hin ta'in dhaabbatees maalis waan hordofuuf jechaadha. Tajaajila amantaa cinaatti hojiiwwan akkamiitu tajaajiloota akkamiitu kennamamee bataskaana keessatti? Amma kuni wanti isa adda isa godhus kanadha. Wanti guddaan isaa maa'inni asitti paatraarikoonni asitti muudamu. Kan biyyattii dursan kan Ortodoks Tawaahidoo kan warri dursan paatraarikoonni asitti muudamu. Phaaphaasotni asitti muudamu. Baay'inaan jechaadha. Baay'inaan otoo hin ta'in akkuma jirutti asitti muudaan asitti taasifame jechaadha. Innaa muudaman gaa seerri jira. Baay'eetti wannoo maayii kadhannaan taasifameeti seerri isaa guutameeti asitti muudaan isaan taasifama tokko. Lammaffaa immoo akkuma siin jirutti immoo boqotanis immoo bakki boqonnaa isaanis duubarras jira. Paatraarikoonnis immoo akkuma dura siin jedhe sanatti fuuldura jira. Isarraan ol immoo akkuma immoo duran siin jedhe sanatti immoo mootummaa namoonni biyyattii kana qarqaaran biyyattii kanaaf immoo wareegaman siyaasaanis haa ta'u artistoowwan atileetiiwwan bakka fiigarii warri ta'an sun asitti awwaalchi isaanii asitti taasifama. Yoo amantaa Ortodoks Tawaahidoo wannoo amana yoo ta'e amantaa biraa otoo hin ta'in namoonni amantaan isaanii Ortodoks Tawaahidoo warri ta'an
asitti akka awwaalsi isaanii taasifamu inuma ta'a jechaadha. Mootummaadhaanis bataskaanis kanuma hojjetti jechaadha. Waa'ee moggaasa maqaa isaa moo xiqqoo haa kaasnu? Maalirraa ka'eetu moggaasni kun kennameef laata? Seenaawwan maal jedhu? Gamaa inni kaatedraala jechaan kan wannoon isaa jechi isaa warra Giriik. Kanaafuu kaatedraala jechaan guddaa kanuma bakka biraatti hin argamne magaala tokko keessatti kan argamu jechaadha. Kan adda waan ta'e jechaadha. Tokkoffaan isa lammaffaa Sillaasee qulqullittii Sillaasee kan jedhamu garuu bataskaanni duuba sanarratti Baalooldii amma kan qulqulluu Baalooldi kan jedhamu jira. Egaa dura isa immoo kan ijaarsise mootii Miliiliki. Mootiin Miliiliki garuu taabota kana kan Sillaasee kan jedhamu taabota kana biyya biraa fichisiisee achitti akka kadhannaan taasifamu jedheeti ijaare. Erga sanaa inni kun innaa ijaaramu taabota sanaas fidaniiti Sillaasee kan jedhamu asitti moggaafni kun kenname jechaadha. Kanaaf magaalaa Finfinnee keessatti bataskaana adda ta'edha. Adda ta'edha. Bataskaana adda ta'edha. Amma gamaa inni akkuma dursiin jedhe sanatti kan egaa hawwataa turistiidha. Galiin hin fidaa. Akkuma dursiin jedhetti immoo awwaalcha qabaa. Tajaajila immoo akka kanaatti illee kan jedhu isa kaanirra kaatedraala guddaadha. Fakkeenyaaf muudaa adda addaa gochuu hin danda'u kaan muudaa kan taasifamu asuma qofadha. Qulqulluun Sinodosis akka ija isaatiin ilaalaa yeroo baay'ee kunuunsa isaas haaromsa isaas haaluma kanaan irra taa'ee hordofa jira. Hayyeeka haaromsi taasifameera silas akka kaasaa turreetti. Ergasiiti bifni isaa maal fakkaata yookiin immoo bareedinni isaa hagam tokko dabaleerame. Egaa inni dursa otoo ta'ee amma dursa kaameraa keenya teessifne ta'ee inni kun hundi hin cimisa ture. Bokkaa hin buusa ture. Argitee amma haaromsa dura. Erga haarome booddee egaa akkuma jirutti bocni isaa otoo ittiin dabalamee siin jedheera dursaanuu bakkuma jiru sanatti qalamii hawwataa ta'een akka dibamu moozaayikoonni wanta adda addaa isa irraa wannoo ta'e sana sirreessuu bakka bakkatti akkuma jiru sanatti ta'eeti amma akkatti hin bareedu ture dursa siigalee garuu amma haala kanaan akka baay'ee itti dhiphataniiti warri haaromsa isaa ijaaranis baay'ee itti dhiphatanii tokkittiin illee akka jala hin banne godhaniiti haaromsa isaa ijaaran haaressani kanaafuma inni kun akkatti kan bareede amma waan haarumaaf malee dursa otoo ta'ee egaa bokkaan cimmisa siin jedheera tajaajilaafuu rakkisaa ta'ee ture fakkeenyaaf ennaa bokkaan roobu namni dhaabbatee kadhannaa taasisuudhaaf rakkata ture kana immoo ennaa akkuma guddicha ta'uu isaatti seena qabeessa ta'uu isaattis immoo wanti sitti dhagahamu waan baay'ee jira. Kanumaan egaa kanarraan kaka'aniitu bulchiinsi kaatedraala kanaa murtee fudhateet uummata isaatiif beeksiseet uummannis akka irratti nutti birmatu taasiseet akkatti egaa qarshiidhuma uummataan ijaarame qarshiidhuma uummataan haaromfame jechaadha. Kanaafuu uummannis kanarratti baay'ee kan galata fudhatudha jechaadha. Gahee guddaa qaba. Gahee guddaa qaba jechaadha. Hayyee bareeda. Kan biraa immoo godaambaa yookiin muuzeemii qabami. Sana immoo haa daawwannu. Haa daawwannu. Muuzeemni guddaa haala kanaan bara paatriyaarkiin Abuna Phaawulos bakka jiran yommuu jiran sanadha. Isaanis egaa bu'uura ijaarsa kanaa kan kaa'an isaanii erga xumurames kan eebbisan isaanii egaa seenaan isaanis akkaluma kanaan isaan yaaddachaa jira jechaadha. Egaa naannaa kana kan jiru mootiiwwan dursa jiran mootiin Atsee Mililik bakka yommuu jiranii fi Haayila Sillaaseenis erga sana erga jiran meeshaaleen sun sassaabamanii as keessatti akka daawwachaaf hawwataa ta'u gooneetti teessifne kun kan warqees jira kan meetis jira inni kaan immoo kan bataskaanni itti tajaajilan kunis xowwaadha kunis bara Haayila Sillaasee kan kennamedha warqiidha kan warqiidhaan ijaarame kaan immoo meetiidha jechaadha.
Kun immoo wanta addaadha. Maal inni laata maalirraa hojjetame ergaansaa seenaansaa maali? Kuni gaayee biyya alaatiif kennaadhaan kenname dhufe. Kuni kan hojjetame ilkaan arbaarraa hojjetame. Ilkaan arbaarraa hojjetameeti achirraa kennaan nu kennameeti asitti akka dooqatamu taasisnee taskeenya jechaadha. Wantoota hedduutu jira gaas keessa. Wantoota hedduutu jira gaarroo marroo darbinee dhuma sanitti agarsiisaa jirra. Asitti immoo meeshaawwan garaagaraa ilaalaan jira. Maalirraa hojjetamanii akkasumas immoo tajaajilli isaanii maali? Kuni as keessa kan jiran baay'eedhaan kan meetiirraa yookaan birriirraa kan hojjetamanidha. Tajaajilli kunis dungootti ibsachuuf kan ooludha. Kunis immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wannoo kan itti dhiyeeffamu qurbaana kan itti dhiyeessamudha. Akkatti birriidhaan ijatame Haayila Sillaasee dhumatu kennaadhaan kaatediraala kana kennee jechaadha. Kan akkatti taa'ee jira. Inni kun atileet Masarat Daffaar yeroo bara 2004 Ateensi irratti olompikii Ateensi irratti ennaa mootu egaa wareegamtee nan kenne jetteetti wareega qabdi turte akkasumatti isa fiddeet asitti keesse kun kan Masarat Daffaar kan keesse jechaadha kan isheeti kaaguni meedaaliyaa warqeeti. Kitaabonni garaagaraa haaluma seena qabeessadha baay'inaan kan kitaabota wannoorraa kan gogaa fardarraa gogaa re'eerraa kan hojjetamanidha. Seena qabeessas bara dursa waggoota baay'ee dursa bara 2000 fi bara 1915 fa'aa warra hojjetan illee numa jiru. Kanadha. Kitaabonni baay'inaan waggaa 100 dura jechuudha. Dura jechaadha. Egaa kun seenaadha qorannaafis akka taasifamu ta'eet asitti akka dhufee taa'u ta'e jechaadha. Kunis masqaliidha. Masqaliin kunis meetiidha birriidha hojjetame jechaadha. Kana adda godhu kan biraa kanatti kanadha. Sila harka duukaa bu'aa Taadiyoosi kun. Kan Taadiyoosi kan harka mirga isaatiiti. Egaa kanaan kan hojjetame wannoonsaa harkisaa kuni. Maalirraa hojjetame? Egaa harkisaa akka moodeeliidhaan meetiidhaan hojjetame garuu kennaadhaan biyya biraarraan kan kenname bataskaana Itoophiyaadhaaf kan kenname Haayila Sillaaseedhaan akka kennamu kan taa'ee asitti egaa akka guddaatti kan jiru tokko kanadha. Seenaan isaa maali? Maaliif kenname kennaadhaan? Harka ta'uunsaa mataan isaa ergaan isaa maali? Egaa inni barumsa irratti akka jiru harki isaa citeetii akka wareegama kan kaffaledha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'aa kan turedha. Isumarraan egaa qabateeti biyya bataskaanni obboloowwan kan jedhamu jirtu 5 kan Arman Hindii kan akkasii isaan tokko biyya Arman irraa kan dhufe kennaadhaan Itoophiyaadhaaf kan kennamedha. Kun asitti kan jecha kan akkas taa'u kan ta'e jechaadha. Seenaan isaa kanaa. Seenaan isaa kanadha jechaadha. Turistoonni biyya keessaa keessattuu akka daawwataniif maal jettamee daawwannaa irratti xiqqoo aadaan qabnu laaffataadha. Kanaaf egaa dhaloonni seenaa isaa akka beekuuf waan hunda kana caalaa immoo manni bataskaanaas haaromfameera dhufanii akka daawwataniif godaambaa kanas dhufanii akka daawwataniif maal jettamee dhaloota? Amma ani baay'ee galatoome uummanni biyya keenya yookaan hordoftoota Ortodoks Tawaahidoo qofa otoo hin ta'in kuni seenaadha. Kuni seenummaan isaa immoo biyyattiidhaaf. Kanaafuu uummanni biyya kootii, uummanni biyya keenya, uummanni Itoophiyaa seenaa isaa haala gaariin beekuu waan qabuuf biyya alaati turistoonni dhufanii kanfalanii waan daawwatan kana uummanni biyya keenyaa immoo dhufeet ilaaleet tajaajilamee tajaajila fudhateet amma
akkan dursiin jedhe banaadha. Tajaajilamuuf banaadha. Tajaajila adda addaa dhufee fudhachuu danda'a, argachuu danda'a. Kanas immoo qorannaafis dhufee asirratti qoratee dhufee ilaalee daawwatee akka deemu isaaniin affeera jechaadha. Uummata biyya kootii hundaaf seenummaansaa biyyaaf malee kan bataskaanitti qofas miti. Keessumaayyuu qulqullittiin Sillaasee kaatediraaliin kun biyyaafi. Akkuma biyyaatti Finfinnee kan qabdu keessaa akka daawwatamu jedhamee kan himamullee tokko isa kanadha. Akkuma mootummaattis illee jechaadha. Kanaafuu dhufee akka daawwatee seenaasaa baru, seenaasaa beeku, dhaloota dhufuufis barreeffamaanis afaaniinis akka dabarsu jedheenan isaan affeeraa. Kaatedraalis amma xumuramee banaadhaatti dhufee akka tajaajilamu jedheenan isaan affeera jechaadha. Galatooma. Hayyee atis galatoom. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Bataskaana Kaatedraala Sillaaseetti daawwannaan taasisne kana fakkaata ture kabajamtoota daawwattoota keenya. Mana amantichaa yookiin bataskaanni erga haaromeetii bifa akkamii qaba waan jedhu isinitti agarsiisaa turre. Akkasumas godaambaa yookiin muuziyeemichi seenaawwan gurguddoo jajjaboo hedduu of keessaa qabus isin daawwachiisaa turre. Nu waliin waan turtaniif galanni keenya guddaadha. Fayyaa ta'aa.